Bilbila keessa Saamsungii iPhonetti jijjiiruu ni barbaadanii akkaataa karaa salphaa ta'een bilbila keessa Saamsungii guutumaan guututti haala bareedaa amma asirratti argaatan kanaas siistama iPhonetti jijjiirtanii fayyadamuu dandeessan isin barsiisu. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kun laayik sheer gochuun dagatina. Hayya daawwattoon kiyya san gochuufis aappii tokko gabbifachuu isin barbaachisa. Aappii kana gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti yeroo tokko kilik ni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis. Achi booda michuu joobis kajoo jalarratti ni baasarratti yeroo tokko kilik ni gootu. Ammallee asirratti michuu joobis.com kajoo kanarratti yeroo tokko kilik ni gootu. Ammallee haala kanas ta'e sifataa asirratti iPhone sarchii kanarratti yeroo tokko kilik ni gootu. Bakka sarchii kanarratti qubee laa naa ii barreessanii achi booda sarchii fuulduraa sanatti kilik gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanas suuraa kanatti ni fidaa suuraa kanarratti yeroo tokko kilik ni gootu. Achi booda aappicha gabbifachuudhaaf siree ol taaga deemtu ol taaga deemtu malumaati. Achi booda dhumarratti daawulood kajatti turtii daawulood tan sultaniitii aappii kana bilbila keessatti gabbifattanii bilbila keessa Saamsungii guutumaan guututti siistama iPhonetti jijjiirtanii fayyadamuu dandeessan.